qondaaltota obbo Jaal Sanyii Nagaasaan durfamu kantiibaa Adaanech Abeebee waliin kan mari'atan. Nageenyi bu'uura tasgabbii hawaasa tokkoo fi guddina biyyaati. Nageenyi jiraachuun hojii fi jireenya hawaasaa keessatti ifaajee fi wal ta'umsa uuma. Kanaan alatti nageenyi hawaasa keessatti walitti dhufeenyaa fi wal hubannaa jabeessaa rakkoo fi walitti bu'iinsa hir'isa. Dabalataanis nageenyi bu'uura hojiitti seenuu fi misooma hojjettootaaf haala mijataa uuma. Nageenyi biyya keessatti tajaajila daldalaa fi hojii ga'umsa qabaataniif baay'ee barbaachisaadha. Mirga namoomaa fi qajeelummaa eegsisaa namoonni rakkoo fi miidhaa irraa fagaatu. Dhalootaa fi guddina dabaree kan eegsisu yoo ta'u, dhaloota dhiyoo fi kan dhufuuf karaa mijataa fi gammachiisaa ta'e uuma. Nageenyi bilisummaa fi birmadummaa akka seeraatti ilaalamuuf gargaaruu fi walqixxummaa mirkaneessuu fi ilaalcha addunyaa sirriiti. Yeroo dheeraa keessatti diinagdee fi investimentii biyyaa akka guddattuu fi misoomsuuf kan saaxilu yoo ta'u, hawaasni nageenya qabaachuun daldalaa fi hojii heddummina qabu keessatti ni hirmaata. Kanaan alatti sirna dimokiraasii fi qabeenya siyaasaa kan uumuu fi qaama sirnaa fi bulchiinsa mootummaa keessatti nageenyi birmadummaa fi faayidaa hedduu fiduudhaan hawaasa tasgabbiin akka jiraatu taasisa. Hawaasa keessatti waloon jireenya gaarii fi nageenya waloo hawaasaaf haala uuma. Gamaggamnii fi tokkummaa uumuuf faayidaaleen nageenyaa gumaachan olaanaadha. Kana hubachuudhaan qondaaltonni waraana bilisummaa Oromoo Jaal Sanyii Nagaasaan durfamu kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee waliin mari'ateera. Jilichi hojiilee misooma magaalaa Finfinnee erga daawwatee booda yaadannoo injifannoo Adawaa kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee waliin kan mari'atan. Aadde Adaanech hooggantoota kanneen simachuun baga nagaan dhuftan jedhaniiru. Waamicha mootummaa fi uummataaf deebii hooggantoonni kunniin kennan kan galateeffatan. Jaal Sanyii Nagaasaa gama isaaniin simannaa taasifameef galateeffachuun miidhaa fi gadadoo uummatarra gahaa jiru hambisuuf daandii nageenyaa filachuu isaanii himuun ragaan waajjira kantiibaa magaalaa Finfinneerraa argame ni mul'isa. Uummanni nageenya dheebote nagaaf horwaataa tures obbo kallattii hundarraa gara giddugaleessaatti dhufaa jiruuf simannaa taasisee jira. Nageenya waaraa mirkaneessuuf waliigalteen nageenya buusuu mootummaan naannoo Oromiyaa fi WBO waamicha nageenyaa fudhatan gidduutti mallattaa'ee qabatamaan hojiirra oolaa jira. Oromiyaan dirree misoomaa fi nageenyaa malee dirree jeequmsaatii miti kan jedhan qondaaltonni kun ammas nageenya hawaasaa eegsisuudhaaf filannoon filmaata hin qabne karaa nageenyaati. Jilichi sochiilee dhaabbilee misooma mootummaa fi dhuunfaa naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti argamu daawwachuu itti fufuun paarkii industirii AMG Holding, waldaa aksiyoona Jabduu Motors, dhaabbata maxxansaa Meelbaa fi sochiilee misoomaa kan biroo daawwachuu ragaan waajjira pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaarraa argame kan mul'isu. Oduu gama birootiin waliigaltee nageenyaa mallattaa'ee hordofuun miseensonni WBO kallattii hundaan galaa jiraachuun himame. Waliigaltee nageenya mootummaa naannoo Oromiyaa fi qondaaltota WBO gidduutti mallattaa'ee hordofuun miseensonni WBO aanaalee godina Shawaa Lixaa keessatti socho'aa turan galuu itti fufuun ibsame. Haaluma kanaan guyyaa har'aas miseensonni WBO godina Shawaa Lixaa, aanaa Daannoo fi Cobbii dabalatee aanaalee godinichaa garaagaraa keessa socho'aa turan galaa jiru. Bu'uura waliigaltee kanaatiin miseensonni WBO guyyaa kaleessaa irraa jalqabee kallattii hundaan galaa kan jiran yommuu ta'u, bakka ga'an hundatti simannaan taasifamaafii jira. Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaa fi Paartii Badhaadhina Damee Oromiyaa kan wabeeffanne. Kabajamtoota hordoftoota Obsaa Miidiyaa Sarvis yuutuubii keenya sabiskiraayib, laayikii fi koomentii gochuudhaan oduu fi qophiilee bashannanaa yeroo yeroodhaan asii gadhiifaman hordofaan dhaamsa keenya.